Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti waltajjiin marii labsiiwwan gubaa qaamolee hawaasa garaagaraa hirmaachisee gaggeeffame. Waltajjiin marii kun mata duree labsiiwwan gubaa injifannoowwan mootummaa ida'amuu jedhuun hirmaannaa fi fayyadamummaa uummataa itti fufiinsaan mirkaneessuun haala danda'amu irratti kan xiyyeeffatedha. Waltajjii kanarratti gabaasni hojii hanga ammaatti hojjetame kan dhiyaate yoo ta'u, sochiilee waliigala haala nageenyaa, hawaasummaa, misooma, dinagdee akkasumas kenniinsa tajaajila manneen hojii kutaa magaalichaa irratti jijjiiramni mul'ataa jira. Ibsameera. Waltajjii marii uummataa kanaan yaadaa fi gaafilee hawaasni kaasaniin mootummaan hojiilee hawaas dinagdee furuu danda'an nageenya magaalaa fi kutaa magaalichaa eegsisuu irratti akkasumas bu'uuraalee misoomaa irratti hojiileen fakkeenyummaa qaban hojjetamaa jiraachuu kaasanii rakkoo kaafamtoota misoomaatiin wal qabatee xiyyeeffannoon itti kennamu akka qabu kaasaniiru. Bu'uuraalee misoomaatiin gaafa laallee dafanii eegaluu xumuruu irratti baay'ee kan adda isa godhu jechuudha. Fakkeenyaaf handoodeen fudhachuu hin danda'amu. Dabalatas akka kutaa magaalaa Abbaa Gadaa keenyatti gamoo hirmaannaa uummataa ijaarame naannoo badhaatu gamoo ji'a sadiitti ijaaramee xumurame. Kun waan addaa ta'e jechuudha. Garuu akka gaaffii tareen qabanii akka magaalaa Adaamaatti istaadiyeemii gurguddaa hin qabnaa beekaman. Istaadiyeemii hin qabnu. Istaadiyeemii sadiitu jira jechuudha. Fakkeenyaaf Astuu, Abbabaa Biqilaa fi Awwanjiidha. Itoophiyaan bara 2000 fi waancaa Afrikaa bara dhufuu nan qopheessaatti. Adaamaan funyaan Finfinnee jala jirti. Akkamitti caarraa kanaaf akka fayyadamuu dadhabne. Isinillee teettanii bubbee dhuddanii qorra hin jenne bubbee hin jenne aduu hin jenne karabaatii hidhattaniitii miti misoomni kan dhufe karabaatii hidhattanii biiroo teettaniitii miti adurra deemtanii qamaa cooftanii aduun isin dha'ee hin beenna kana hinaaftonni hin jiranii warri hinaafu kana warri amma hinaafaa jiru kana mataa isaanii nurraa cabsa. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Abbaa Gadaa Injiinar Naannoo Masqalee akka kutaa magaalichaatti hojiilee misoomaa fi nageenya akkasumas gama inisheetiiviiwwaniin hojii dhabaa hojiitti galchuu wal qabatee hojiin jajjabeessaan hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Akka kutaa magaalaa keenyattis hojii misoomaa hojjetan, hojii nageenya hojjetame keessattuu inisheetiivotaan wal qabatee hojii dhabaa hojiitti galchuu wal qabatee galmoota mootummaa arfan hojiirra oolchuu wajjin wal qabatee ummanni keenya marii gaggeessee kanarratti ummata irraa maal hubanne ciminoonni qabnu bal'aa ta'u malee hanqinoonni qabnus waan sirreechuu qabnu amma booda wantoonni irratti hojjechuu qabnu keessattuu carraa hojii uumuu nageenya irratti dhiyeessii mana jireenyaa irratti hojii guddaa kan barbaadu fi san qofa osoo hin taane magaalomsuu keessattis kenna tajaajila nama magaalomsuu mootummaa magaalomsuu keessatti kenna tajaajila keenyatti gaaddisa odaa Meesoobo jennee sarkaa magaalatti jalqabame sarkaa aanattis kutaa magaalattis bal'isuu akka qabnu san qofa osoo hin taane magaalaa lafa magaalomsuu keessattis kaadastar jalqabne daddabnee akka xumuruu qabnuu fi toora xiyyeeffannoo akkuma hooggansi magaalaa qabate dhimma kanas tajaajilamaa jirra irraa fayyadamaa jirra dhimma kana sirriitti xiyyeeffachuu qaba xumuruu qabna kan jedhu xumuramee jira waan ta'eef bal'aansaa. Imalli ol ka'iinsa biyyaa ilaalama edaamuun eegalame kalaqaa fi ariitiin dabalame qormaatilee kamiinuu akka hin gufanneef mootummaa fi uummanni abbummaan qooda sarraa eegamu bahachaa jiraachuus Injiinar Naannoon ibsaniiru. Hojiilee babal'aa jalqabne kan ammoo halkanii guyyaa deeggaruudhaan qabeenya magaalichaa tiksuun keessattuu biqiltuuwwan keessattuu ifaawwan magaalaa kana keessa hojii misoomaa itti dadhabe hojii misoomaa bal'aansaa koriidarii gaafa laal hirmaannaa abbootii qabeenya hawaasa keenya bal'aan hojjetame waan ta'eef dabareedhaan tiksuu qaban eeggachuu qaban kan ammoo rakkoon mul'atu iftoominaan kaasuun rakkoo mul'atu iftoominaan hooggansa isaanii hooggansa aanaa hooggansa kutaa magaalaa akkasumas ijaarama qabnu zoonii garee misooma wajjin mari'achuudhaan fuula akka deemanii fi hojiilee bobboonsaa qabnu kan ammoo tikfachuu fi injifannoo dachaaf filannoo bara 2018 akka injifannoo abdii qabna. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Abdoo Muhammad paartiin badhaadhinaa qormaatilee hunda galeessa seenessa qeenxee irraa maddaniif osoo hin jilbeeffanne hojiiwwan misoomaa hawaas dinagdee fi badhaadhina hunda galeessa irratti bu'uura cimaa kaa'aa jira jedhan. Diinni keenya ciisee bulaan jiru. Barana paartiin badhaadhinaa yoo mo'ate kana booda samii gadi kan isa deebisu hin jiru jedhanii waan qabaniin hunda nutti duuluudhaaf qophaa'an. So warri qabsoo kana keessa jirtan, warri abdii argitan, warri keessatti illee miidhamtan, barri dhufu
bara itti kiifamtan, bara itti jijjiiramni dhufu, bara itti biyya keenya ilmaan keenya biyya badhaate dhaloota egereedhaaf dhaalchifnu waan ta'eef yoo rakkoo qabaattanillee rakkoo qabdan garaatti qabattanii siree keessan bulfadhaa. Kallattii gara fuula duraa kan kaayan itti gaafatamaa waajjira daldalaa magaalaa Adaamaa obbo Xiiloo Dugdaa yaadotaaf gaafilee hawaasni kaasan irratti fedhiif fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuun badhaadhina maatii karaa qixa sirriitiin dhugoomsuuf xiyyeeffannoo kennuun hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Bakka baay'eetti yoo ilaaltan immoo humna dargaggeessaa kan biyya kana ceesisaa jiru muummicha ministeeraa keenyarraa kaatanii ilaaluu dandeessanii xiyyeeffannaan kanaa olitti gama paartii keenyattis akka kenname ilaaluun gaarii ta'a. Hojiiwwan hojjetamanis gurguddaawwan jiru ammas karoorri gurguddaan qabamee jira. Dabalataanis fedhii kenna tajaajila hawaasni barbaadu guutuuf fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf waadaa uummataa gochaan dhugoomsuuf hunduu xiyyeeffannoon hojjechuu akka qabu kallattii kaa'aniiru. Paartiin keenya paartii namoomaati. Namoomaaf dursa kennaa. Namoota dursa kennuu keenya immoo kanaan dura kaafamtoota misoomaa meeqatu kutaa magaalaa kanaa mandara andoodee ijaarametti ka'ee galee ammas immoo karoorri qabamee hojiin hojjetamaa jiru maal akka ta'e hin beekama waan ta'eef wanni dagatamu karoora gurguddaa gaafa qabattu wanni xiqqoo si qoruu danda'u baay'een ni jiraatu qormaata san immoo waliin hubannee bakkatti deebisnee hojiin hojjennu bal'aa akka jiru qabatamee investimentiin jedhamee namni buqqa'ee qilleensa irratti hafu hin jiru lammii keenyaaf dursa kennaa.